My name is Jawahir Roble, and I moved to London in 2004, fleeing Somalia as a refugee. Maqaan koo Jawahir Robleeti. Gara London kanin dhufe bara 2004 Somaaliyaa baqadheen gara na dhufe. Kun seenaa abdii kutannaa malee kaayyoo ofiitiif cichanii hojjechuu fi waan namni biraa hin yaalle biyya ambaatti rakkoo keessallee taa'anii dhugoomfachuuti. Dubartii Somaaliyaa kaatee Ingilaand keessa haadha murtee kubbaa miillaa taatee fi dhiibbaa sanyummaaf otoo hin jilbeenfatiin hawwii ishee jiraachaa jirtudha. Jawahir Roble seenaan ishee xiyyeeffannoo qophii keenyaarraati. I wasn't qualified as such. I got asked to referee as a volunteer because the club that I was helping out never had referees at that time. Biyya abbaa ishee Somaaliyaa gadhiistee kan godaante jaallatteen turre. Waraana waliinii hin caamnee fi gabbara lubbuu namoota qulqulluu guyyaa guyyaan barbaadu baqaaf malee. Jawahir Roble bara 2004 Ingilaand yeroo geesse daa'ima waggaa 10 turte. Bara 2017 gaazexaan Ingilaand The Daily Telegraph hojii ishee ilaalchisuun maxxansa baase irratti haadha seeraa kubbaa miillaa qaxalee Ingilaand jechuun jajee ture. Namoota hedduu onnachiisuu isheetiin isheen illee sadarkaa amma irra geesse ilaalchisuun akkas jettee turte. Mee eenyutu dubartii bifaan gurraattii amantaa Islaamaa hordoftu obbolaa 8 qabdu Somaaliyaa kan godaante akkaataa amantaan ishee qajeelchutti hijaaba kaawwattee tapha kubbaa miillaa dursiti jedhee yaada jechuun milkaa'ina ishee yoo yaaddu isheefillee raajii akka ta'etti dubbatteetti. There's always a bit of nerves, I swear. But it's nice, it's a good nerve. They were my subs, but now I've got to play both of them. That's fine. Because he's not turned up. That's fine. Is that all right? Please, thanks so much. Amma umriin ishee 25 kan geesse Jawahir umrii ishee 19 yeroo ture eegaltee leenjii abbaa seerummaa kubbaa miillaa fudhatteen hojjechuu jalqabde. Jawahir hojii kubbaa miillaa taphachiisuu isheetti yoo bobbaatu akkaataa amantaan ishee qajeelchuun hijaaba ishee hidhatteeti. Kun ammoo Ingilaand keessattis dubartii jalqabaa ishee taasisuun galmee seenaa irratti katabsiiseera. Amantaa ishee kabajaa fedhii hojii ishee milkeessuuf kaka'umsi ishee kun dubartoota akkuma ishee amantaa wal fakkaatu hordofanuuf fakkeenya akka ta'u hawwiti. Ingilaand keessatti qoonni dubartoonni kubbaa miillaa keessatti qaban gadaanaa ta'uun xiiqii akka itti tures eerti. Haadha murtee ta'ee kubbaa taphachiisuu kanan jalqabe bara 2012 taphoota kubbaa miillaa abbootii murtee hin qabne bilisaan taphachiisuurraan eegale. Tibban jalqaba hijaaba kaawwadhee taphachiisu kan argan ni ajaa'ibsiifatu. Itti ta'ee ture jetti Jawahir Ingilaand keessa aadaaf seenaa haaraa barsiiste ilaalchisuun yemmuu dubbattu. Ganama mana jireenya maatii ishee borootti obboleessa ishee waliin kubbaa miillaa taphachuun kan eegale fedhiin Jawahir Roble maatiin ishee yoo fedhii kee ta'e jabaadhu jedhanii akka onnachiisan yaadatti. Olloonni ishee kanaan dura naannoo mana jireenyaa isheetti beekanuus taphoota jajjaboo isteediyeemii Wembleytti si'ii taphachiisu arguu hawwina jechuun onnee itti horu. Professionally referring the games in the Wembley Stadium. Yeah? Honestly, yes, that's my dream. I'm gonna make you guys proud. Honestly. Make us proud. Of course. Yes. Keep working hard. Yeah, that is it. Well done. Thank you so much. So proud of Okay. you. Well done. Carry on. Okay. Thanks so much. All right. Amma taphoota Super Liigii dubartoota kilaboota Premier Liigii taphachiisuun biyyattii keessatti nama beekamtuudha. Somaaliyaa gara Ingilaand yeroo deemtu afaan Ingilizii dubbachuun akka ishee dhibe kan himtu Jawahir utuun kubbaa miillaa keessatti qooda fudhachuu baadhee afaanicha saffisa kanaan baruun illee natti ulfaata ture jechuun yaadatti. Dubartii amantaan hordofuun kubbaa miillaa taphachiistu argee as hin geenye. Kan na duuba dhufanu garuu yoo xiqqaate ana fakkeenya argataniiru jetti. Egeree guddattoota yoo fageessite ilaaltu hawwiin ishee egerees dubartoota akka ishee baay'inaan kubbaa miillaa keessatti arguudha. We want to have England ladies to be the best in the whole world, and that can be done if it starts from the bottom up. We can make it happen. Yes, I swear. Just starting it. And just inspiring people. Dararaan waraanaa baqattummaaf biyyi ambaa umrii ishee xiqqaarraa eegalee ishee mudate danqaa kan ittiin taane dubartii qaxalee jeejee Jawahir Roble qophii keenyaarraatiin akkasitti yaadatamteetti. Yep. Heads or Tails. Referees have the best seat in any game. As soon as I step into any pitch,
It's pure happiness, honestly, it's so hard to describe. And then here I am today. I think she's proving that actually she can do the job just as well as anyone else can, regardless of her religion, sex or skin colour. If she's able to play football in the midst of the war, I'm sure she can manage 22 men. It's a piece of cake for her. Football is very important to Jay. She loves the game. I mean, we all love the game. We wouldn't be doing it otherwise, would we? Because football is my passion, the dream is to make it into a profession. There's no limit. I want to go all the way to the top. I want to be a Premier League, Champions League, World Cup finals.